Yooyyaa harka fuunee ashamaa akkam jirtu hordoftoota Horn Conversation yeroo muraasaaf miidiyaa kanarraa addaan xiqqoo turree sababa qabnaa har'a walitti deebinee jirra mata duree kora siyaatilii fi barbaachisummaa isaa jedhuun xiqqoo irraa dubbachuuf dhiyaanneerra na waliin kan dhiyaate waa'ee lakkoo isin beektan Ittaanaa Habteeti. Ittaanaa yeroo xiqqoo booda bakka Horn Conversationitti walumaan bannee walumaan deebine. Ayyee milkeessaa akkam jirtaa baga deebinee sababii isaa uummati keenya hin beekaa paabilikii irraa waan turee fi karaa deemaa turree egaa amma waan hundumaaf hin deebineerra baga walitti deebine. Ayyee ulfaadhu galatoomii. Egaa hordoftoonni keenya isiniif akka ifa ta'utti mata duree kora siyaatilii fi barbaachisummaa isaa jedhuun marii bal'aa ni taasifna. Marii kanas bakka gurguddaa lamaan tokkotti baafneetu irraa dubbannaa. Kutaa jalqabaa isaa irratti korri siyaatil maalinni maaltu ta'ee maaltu adda isa taasisa waan jedhu hin dubbannaa. Yoo hirmaate waan kana gadi fageenyaan koricha maal akka ta'e eessaa akka eegale isaa sirriitti irraa dubbannaa. Kutaa lammaffaa keessatti immoo barbaachisummaan isaa maayinni maaliif akkatti sirriitti barbaachise Oromoo keessattis akka biyyaattis maaliif korri siyaatil barbaachisaa akka ta'e irraa dubbanna jechuudha. Egaa kallattumaan gara marii keenyaatti seennaa jalqabarra gaa akkuma sila kaase kora siyaatil kana dubbanna. Korri siyaatil kun eessaa ka'ee akkamitti ka'ee maayinni korri siyaatil walumaa galatti yoo hordoftoonni keenya fi uummanni bal'aan beekuu qaba waan ta'eef kora siyaatil yeroo jennu maayinni sirraan eegala boodan itti fufaa ittaan. Ayyee akkuma namni hundumtuu iyyuu yaadatu adoolessa 19 waltajjii Horn Conversation qopheessa irratti hayyoonnii fi paartileen Oromoodhaa kallattiidhaan dhiyaatanii marii akka isaan adeemsisan hin beekama. Marii adeemsisuu qofaa miti. Marii xumuratanii ibsa ejjennoo tokko baasanii turanii suni ammayyuu marsariitii irra jira bakka garagaraatti qoodamee jira fuula YouTube Horn Conversation irras jira namni hundumtuus immoo beekaa jedheetan abdadhaa nama baay'eetu ilaales immoo. Inni jalqabaa isa dhagaa itti fufiinsi isaa maal ture siyaatilitti wal arguudha jechuudha. Itti fufiinsi isaa. Namoota achitti argamuu hin dandeenye irraa kan hafe hayyootaa fi hirmaattota paartilee warra adoolessa 19 walii wajjiniin ibsa baafatan sanaatu walii wajjiniin siyaatilitti wal ga'ee jechuudha. Tokkoffaa marii adeemsifame sana lafa qabsiisaa deemuudhaaf hafuura tokkummaa deebi'ee dhalataa jiru kanammoo itichuudhaaf walii wajjiniin hojii hojjechuu danda'amu irratti karoorsuudhaaf akkamittiin akka inni qindoomu irrattis immoo hojii qaamaan argamanii waliin mari'atanii hojjechuudhaaf kan taa'amedha jechuudha. Walga'iin siyaatil kun milkeessaa wanti nambise yoo jiraate itti dabale. Akkuma ati jette walga'ichi waan itti fufinsaan dhufedha malee waanuma guyyaa tokkotti dhalate miti. Kora siyaatilan jedhamu kun korri siyaatil warruma duraan virtuaalii miidiyaa irratti argamee kallattiidhaan marii geggeessetu harki caalu warri kaan warri hin danda'amneef jiru warri immoo qaamaan achitti argaman qaamaan wal arganii wal dubbisanii bakka tokko ruumii tokko keessa galma tokko keessa taa'anii mari'achuu ture. Carraa sanaanii namni baay'een gargar fagaatee ture qaamaan wal argee wal dubbisee waa'ee maatii wal gaafatee waliin nyaatee waliin dhugee carraa sanatti fayyadamee namni deebisee maatii tokko waan taaneef akka Oromootti deebi'ee namni walitti dudubbatee korri siyaatil isa qilleensa irratti ture sanatu qaamaan yeroo jalqabaatiif namni wal argee jechuudha. Galma tokko keessatti wal argee jechuudha. Nagaa wal gaafatee harka wal fuudhee
waa'ee adda addaas dubbatee waa'ee keessa Oromoo deemee waa'een uummata Oromoo ajandaa guddaa ta'ee akka dubbatamu ta'ee jechuudha. Wanni adda isa godhu waama virtuaalii irraa gara qaamaan ol arguutii jechuudha. Darbees immoo namoonni keessaa hirmaachuu hin dandeenye tokko waan hubatamu wal hubannoo waan jiru waan ta'eef sanatu ta'ee wanni yeroo virtuaalii waltajjiin gaggeeffame sana keessatti namoonni argaman waliigalteen abbaa qabxii afurii kanumaati sila jette sanadha. Qabxii afurtu bahe yeroo sana waliigaltee sanaanii. Ammas immoo boodarrayyuu kaafnaa murtooni Siyaatil jedhamee bahe sunis akkaatuma boodarran kaafnaa qaamaan wal arguurraa waan dhufedha jechuudha. Egaa wanni boodarra sirriittiin kaafnaa qaamaan wal arguun sun hafuura guddaa, hafuura cimaa, hafuura baay'ee ajaa'ibaatu uumame waan ta'eef akkuma haasaa keenya gadi keessa seenaadhumaa bal'inaan hin kaafna jechuumaa fi asumaan eenyu faatu hirmaatee kan jedhu irraatuu dubbanne keessattuu iftoominuma akka godhatuu fi namoonni hirmaatan jaarmiyaaleen qaamaan achitti argamanii marii sana gaggeessan marii guyyaa tokko guutuu ganama amma galgalaatti gaggeeffame sana keessatti qaamaan eenyu faatu hirmaateen jedhu irraas utuu dubbanne gaarii natti fakkaata ittaan. Hayyee warra hirmaatan atiyyuu eegalteetta hayyoota Oromoo bebbeekamoo tu achitti argame. Kan achitti argaman akkuma ati ergama jettee warra virtuaalii adoolessa 19 wal argee yaada marii dhiyeessee walii wajjiniin ibsa ejjennoo baasee gam tokkoon gama kan biraadhaan immoo paartilee Oromooti isaan keessaa kan qaamaan Siyaatilitti nu gidduutti argame ABO WBOdha. Bakka bu'iinsa gaarii jedhamuun achitti argame. Hoogganaan olaanaanii ABO WBOs dirreerraa Jaalmarroon nu gidduutti argame haasaa godheera. Haasaa gochuutu hin ta'in guyyaa guutuu nu wajjiniin walgahii hirmaataa tureera. Kanarrattis wareegamanni kaffalee nu gidduutti argame sanaa fi hirmaattonni akka galateeffatan oduu keenya irratti baasnee turre jechuudha. Waa'ee hirmaannaa ilaalchisee kana dhagaa milkeessa wanti nambise yoo jiraate itti dabale. Wanni nambifte waan jiru natti hin fakkaatu. Akkuma waliigalaatti bifa jaarmiyaatiin namni qaamaan argame bifa jaarmiyaatti ABO WBOdha. Namoonni immoo kan jaarmiyaa keessa jiranis qaamaanis akka dhuunfaatti san hirmaatanis jijjiiruu isa keessa galleen haasofnu garuu hayyoonni siineer ta'an hayyoonni Oromoo buleeyyiidha haga kaanis haga dabalatutti namoonni bebbeekamoon biyya garaagaraarraa Awurooppaarraa, Awustiraaliyaarraa, Kaaba Ameerikaarraa walitti dhufaniitu dhagaa bakka kanatti Siyaatilitti waan kana kan gaggeessanii. Dhugaa dubbachuuf bifa jaarmiyaatiin ABO WBOti kaafteetti irra deebi'een kaasu Jaalmarroon dirreerraa guyyaa guutuu hirmaachuun sun baay'ee waan guddaa ture. Dubbachuu qofatu hin ta'in gaafis gaafachuun gaafis deebisuun bifa hirmaate waan ta'eef suni waan guddaadha. Keessoo Oromoo keessatti tokkummaa Oromoo keessatti gara wal tokkotti deemuu keessatti mallattoon inni agarsiise yeroo baay'ee egaa namoonni achirratti hirmaatan waa'een tokkummaa Oromoo kun baay'ee murteessaadha. Gara boodarran dubbannaa. Sanaafis galtee guddaa kan ta'edha. Kanaafuu namoonni hirmaatan bal'ina qabaa jechuudha. Ilaalcha siyaasaatiin akka Oromootti egaa galma wal fakkaataa qabaatus namni hunduu waan xixiqqoo irratti namni ilaalchaan asii wayyaa achii wayyaa irratti waan xixiqqoo kanarratti gargar ba'uun ni mala. Haa ta'u malee namni galma tokko keessatti wal gahee ilaaf ilaameedhaan yeroo jalqabaatiif akkasitti waliin haasa'uun kun akka yaadutti hin beekon aga ammaatti wanni ta'e suni dhugaa dubbachuuf hafuura tokkummaa uumame sanaaf jechan jedhee ibsu iyyuu hin qabu.
egaa namoonni hirmaatan hagana yoo jenne gara xaanutti ce'uu dandeenya jechuudha. Itaana korichi galma isaa galmaan ga'eera jettee amantaa? Eeyyee gabaabaadhumatti guutummaadhaan guutuutti